yeroo gabaabaan yeroo dheeraan isan daangessu. Mata duree hundumaa danda'u Waaqayyoo jedhu irratti isin tajaajila. Ameen. Waaqayyoo hundumaa danda'a. Biyya lafaa kanarraa wanti Waaqayyoof dadhabame hin jiru. Wanti Waaqayyootti ulfaatu hin jiru. Wantumna Waaqayyoo gararraa ta'es hin jiru. Namni biyya lafaa kanarraa namni akka dhuunfaa isaatti waan danda'u qaba. Akka maatii isaatiitti waan danda'u qaba. Beekumsa isaatii waan danda'u qaba. Jabina isaatii waan danda'u qaba. Mootonni waan danda'an qabu. Warri biyya bushanii, warri biyya geggeessanii humni waraanaa waan danda'u qaba. Waan mataa isaanii waan danda'u qabu jechuu kooti. Kanaaf namni mana isaa keessa waan danda'u qaba. Manuma isaa keessa waan danda'u qaba. Waan hin dandeenye qaba. Waaqayyo inni nuyi kadhachaa jirru kun garuu isa namni karaa mataa isaa waan tokko danda'u hundumaa kana irratti gooftaan Iyyasuus inni nuyi amma waamaa jirru kun waan hundumaa danda'a. Maqaan isaa eebbifamu. Deemnee gaafa biyya lafaa kanarra gaafa jiraannu haqee wanti humna keenya gararraa nutti fakkaate ani hin ce'u, ani hin darbu, an kana booddee carraa jiraachuu qabu. Kanan godhe kun naa milkaa'uu dide, isa kanas akkasiin godhe inni kun naa ta'uu dide. Amma har'aatti kunoo akkasittiin an jiraachaa jira. Akkas jedhee wanta namni haasa'u hundasaa gooftaan Iyyasuus Kiristoos hin danda'a. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf mee iddoo tokkoon isinii dubbisaa. Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 2 isinii dubbisa. Tokkuma kaasee yoon dubbise kana booddee Iyyoob deebisee Waaqayyoon ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka kees karaatti kan hambisu hin jiru jedha. Iddoo kanatu isiniif haaraadha jechuu koo miti. Iddoo kana hundumti keessan iyyuu beektu. Garuu jechi kuni akka namaatti gaafa teenya yaadnu jecha salphaadha. Himuma gabaabaa 2-3 irraa ijaarame. Achi dudduuba jecha kanaa deebitanii yoo ilaaltanii wantooti hin danda'amne wanti humna Iyyoob gararraa ta'e waan baay'eetu isa mudate. Wantoota isa mudatan keessaa rakkinoota itti dhufan qofa osoo hin taane namoota inni abdatu namoota kaleessa isa beekaniin wanta ulfaataa isaanirraa hin jedhama jedhamee yaadne rakkina isaa keessatti dhiphina isarra ga'e keessatti qorumsa isaa keessatti wanti inni hin eenne isarra ga'e. Iyyoob sana keessatti wantoota isarra ga'e sana hundumaa keessatti jabaatee dhaabbatee akkuma isaa duriitti Waaqayyoo isaa barbaaddatee harrabni gaafa dhufus Waaqayyo gateetti bal'aa isaaf laatee harrabas danda'ee yeroo namoonni dhufanii warri jajjabeessuuf dhufanii qooda jajjabeessuu madaa isaa irratti yeroo isaan madaa dabalanii deeman Waaqayyo kadhatee dhaabbannaa isaa achuma godhatee wantoota namni dhufee irra kaa'e hunduma isaa danda'ee isa karaa kanaas hundumaa danda'ee ba'aasa ulfaata takkaa jireenya isaa keessatti na mudata jedhee yaadne hundumaa danda'eetu dhufee iddoo kana ga'ee kana haasa. Yaa Waaqayyo ani hundumaa akkati dandeessu beekaa akeeka kees karaatti kan hambisu hin jiru jedheetu jecha gabaabaadhaan wantoota dhiibbaa isarra ga'e hundumaa yeroo inni isee kanaan xumuru agarra. Waaqayyo bannaa nu balaatu. Wantooti isa miidhan wantooti karaa isa dhaabanii achi keessatti baay'ee turan. Yeroo itti haati manaan isatti aantu baay'ee nama hundumaarraa adda godhee kan inni wajjin jiraatu. Kan inni yeroo hundumaa wajjin jiraatu mana isaa keessatti yeroo isheen itti wanta isarra ga'e kan ofiiseetii kan inni baataa jiru kan ofiiseetii baachuu dadhabdee wanti inni danda'ee gateetti baataa jiru kun iseetti ulfaatee al tokko namoonni maanni
wanta nama gara biraarra ga'eetu ofii isaaniitii baachuu dadhabu. Kan baatu namicha wayi wajjin jiraachuu dadhabu. Isa Waaqayyo iseen wanti dhoksaan mana Waaqayyo keessa waan iseedhaan galleef namni nama al tokko tokko miiraan hin socho'a. Miira isaa keessa gaafa galumu namni murtoo baay'ee murteessa. Akkaataan inni Waaqayyoon itti hubateef akkaataan inni iseen itti Waaqayyoon hubatte adda adda gatii ta'eef namni hubannaa adda addaa gatii qabuu fi Waaqayyo inni ati jettu kun jetteeni gaafa isheen Waaqayyoon kana ganii du'i gaafa isheen jetteenis kana hundumaa danda'ee dhufee jecha kanaan yaa Waaqayyo ani hundumaa akka ati dandeessu beeka. Akeeka kees karaatti kan hambisu hin jiru jedhee yeroo inni kana haasa'utu argina. Ammas nama bara keenyaa kana fudhattanii yoo laaltanii hundumaa danda'u Waaqayyo wanti jedhu kun iddoo hundumaatti nama biratti dhugaa miti. Isa kaan waan ofii danda'anitti fakkaata namatti. Isa kaan waan beekumsaan danda'anitti fakkaata. Isa kaan waan jabina isaaniitiin danda'anitti fakkaata. Isa kaan waan horii isaaniitiin danda'anitti fakkaata. Inni horiin danda'u horii danda'a. Isa ofii dandeenyu ofumaa dandeenya. Isa nuyi dadhabneef wantoota biyya lafaa kanarraa ulfaataa fakkaatan hundumaa garuu Yesuustu danda'a. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Ameen. Yaa obboloota koo namni biyya lafaarra gaafa jiraatu gaaffii baay'ee qaba. Dhibboo baay'ee qaba. Rakkina baay'ee qaba. Kanan darbu kanarra darbee jiraachuu hin danda'u waan jedhu waan baay'ee qaba. Gaafa amanannaan isaa jalaa laafaa deemu. Gaafa inni walitti dhufeenyi inni Waaqayyoo wajjin qabu gaafa inni jalaa gadi bu'aa deemu namni waan hundumaa sodaata. Hundumaa danda'u Waaqayyoo dagata. Ka'ee gaafa mataan isaa dhukkubu namni waan deebi'ee fayyu itti hin fakkaatu. Gaafa harka isaa irraa dhabu waan deebi'ee waa argatu itti hin fakkaatu. Gaafa immoo ka'ee waa argatus immoo nan dhaba jedhee yaadu. Kanaaf namni mana isaa keessatti gaaffii baay'ee qaba, rakkina baay'ee qaba, dhibboo baay'ee qaba, dhiphina baay'ee qaba. Dhiphina sana ofii keenyaa beennus, isa namni beekus, isa ollaan beekus, maatiidhuma keessaa isa nuyi garaa keenya keessatti beennus hundumaa Iyesuus Kiristoos inni gaaficha jaalala isaa fannoo gubbaatti mirkaneesse sun wanta mana keessan keessaa isinitti ulfaate, wanta jireenya keessan keessaa isinitti ulfaate, wanta iddoo hojiitiitti isinitti ulfaate, biyya isin keessa jiraattan keessaa wanta isinitti ulfaate. Kana booddee jiraachuun koo, jiraachuun mana koo, jiraachuun ijoollee koo hin danda'amu wanta isin jechisiise. Kiristoos inni amanamaan inni nu waame. Erga gaafa nu waameeti iji isaa nurraa diida kan hin ilaalle, jaalalli isaa kan hin geeddaramne. Kiristoos hin danda'a. Ameen. Ulfaataa ba'aa keessanii, ulfaataa gaaffii keessanii. Karaa isin dabarsuu dide, karaa isinitti ulfaate, jireenya isinitti ulfaate kan isin danqe. Kiristoos inni amanamaan inni gaaficha nu waame, inni jireenyatti nu waame. Wanta natti ulfaate, wanta isinitti ulfaate, wanta biyyatti ulfaate, wanta waldaatti ulfaate, wanta waldaa rakkise, wanta tajaajilaa rakkise, wanta warra waamicha isaanii waamamanii akka waamicha isaanii dagatan godhee isaanitti isa ulfaate. Iyesuus Kiristoos inni nuyi amma fuula isaa dura jirru kun hin danda'a. Ameen. Waaqayyo hundumaa danda'a. Ameen. Waaqayyo hundumaa danda'a. Jedhame. Waaqayyo hundumaa danda'a. Waaqayyo hundumaa danda'a. Ameen. Waaqayyo hundumaa danda'a. Ameen. Waaqayyo hundumaa danda'a. Namni al tokko tokko jireenya isaa keessatti rakkoon namni qabu maa inni yoo jettanii wanta tokko tokko al tokko tokko Waaqayyotti kenna yeroo inni itti ulfaatu. Fuudhee Waaqayyotti kennata. Gidduu gidduutti immoo akka waan Waaqayyo dadhabeetti Waaqayyoon qayyaruu barbaada. Dhaabbannaa hin qabu namni, ejjennaa hin qabu namni, haalaan raafama namni. Al tokko tokko ofii keenyaatti dabarree waa dhiibnee Waaqayyoon dadhabaa gochuu barbaanna. Akka wanta Waaqayyo hin dandeenye gochuu barbaanna. Fooni waan ta'eef biyya lafaa keessa gatii jirruuf. Nu jechisiisuus danda'a haalonni namni keessa jiru garagara gatii ta'eef humna keenya ol ta'e gaafa nutti dhufu nu jechisiisuu danda'a, nu sochoosuu danda'a. Hundumaa danda'u Waaqayyo nu shakkisiisuu danda'a. Waaqayyo garuu hundumaa danda'a. Ameen. Waaqayyo garuu hundumaa danda'a. Hallelujah. Gaaffii mana keessan keessa jiru, rakkina mana keessan keessa jiru. Waaqayyo hin danda'a. Ameen. Waaqayyo hin danda'an jedhe. Hallelujah. Yaa Ameen. obboloota koo al tokko tokko
waan isinii malleen baatina, waan humna keessanii oliin baatina, waan qolee isin cabsuun baatina. Erga waaqayyotti kennattanii hin dandeessa. Rakkina koo hin dandeessa, gaaffii koo hin dandeessa, ibboo koo hin dandeessa, mana koo hin dandeessa, dhala koo hin dandeessa, hojii koo hin dandeessa jettanii erga waaqayyotti kennattanii, erga waaqayyotti kooluu galtanii, deemsa tuqaa lama gidduu isin jalaan ta'in deemsi keessan. Deemsa tuqaa lama gidduu gaafan isiniin jedhu namoonni al tokko tokko waaqayyo wajjin lafaa ka'anii ani amanannaa koo waaqayyoon godhadheera jedhanii waaqayyotti kooluu galanii waaqayyo wajjin waadaa galanii iddoo tokko ga'anii foon isaaniitiin danqamanii karaa dhaabbatu. Biyyi lafaa gadheedha. Karaa nama dhaaba, nama rakkisa. Dhaqanii iddoo tokko ga'anii dhaabbatanii erga waan barbaadan godhanii raatanii booddee immoo jireenya isaanii kanatti deebi'anii akka waaqayyoo yakkan baranii ganaa deemsa haaraa immoo lafaa kaasanii jalqabu. Waaqayyoo hojjechuufii dhufe, isatti ulfaate irraa kaasuufii dhufe nama sana iddoodhaa dhabuu danda'a. Gaafa sana waaqayyoon dadhabaa godha namni. Waaqayyoon eeggachuu dadhabuurraa jireenya isaa kana mootee waaqayyoon dura dhaabbachuu dadhabuurraa kan ka'e waaqayyo dhufee achi iddoodhaa iddoo isa kaa'e waan isa keessa kaa'e keessaa gaafa dhabu waaqayyo hin danqama. Gaaffii isaarraa kaasuu dhufee danqaba waaqayyo. Ibboo isaarraa kaasuu dhufee ibboo isaatti hiika gochuu dhufee dadhaba waaqayyo. Waaqayyo nama isaa wajjin walii galee dhaabbatee waa godha waan ta'eef. Nama isaa wajjin walii galee dhaabbate irraa ba'aa kaasa waan ta'eef waan hundumaa hojjeta gatii ta'eef. An kanan isiniin jedhu obboloota koo galgala kana waaqayyotu yeroo kana nuu kenne. Guyyaa hundumaa haala hundumaa keessatti nutti tole nutti toluu baate. Nuu mijate nuu mijachuu baate. Karaan nu irra jirru walqixxee ta'e walqixxee ta'uu baate. Iyyasuus Kiristoos sanuma. Ameen. Kanaaf jabaannee hundumaa dagochuu danda'u waaqayyo kana argachuutu eeggachuutu nurra jiraata isa jalqabaa nuuf hojjeta waan ta'eef waaqayyo. Ameen. Iyyoobitti ba'aansaa ulfaataa ture. Kaleessa namni fayyaa ture gaafa raamma'u. Nu hidhanni keenya iddoon tokko yoo madaa'eyyuu madaa sanarra dabarree waaqayyoon eeggachuu hin dandeenyu maalan si godhee annin maalan godhee waaqayyoon jedha namni. Namni waaqayyoo waa gochuu hin danda'u. Ofumaa gaaffiin mallee of gaafata. Gaaffiin keessaa ka'e immoo gadheedha. Gaaffiin abbaa keessaa ka'e deebiin qabu. Gaaffii bakka irraa dhufetu gaariidha. Deebii kennuun hin danda'amu. Maalan godhee waaqayyoon utuun kadhadhu utuun jiraadhu ba'aanni kun natti ulfaate karaanni kun naa ta'uu didee hojiinni kun naa qajeeluu didee nan dadhaba hamma namaa ga'uu dadhabee hiriyoonni koo baay'een achi gaane ani waaqayyoon maalan godhe waaqayyo waan nu kaa'eef qaba waan keessa nu kaa'e waan keessa nu jiraachise inni nutti ulfaate sun inni nuyi waaqayyoon gaaffiidhaan mataa rakkifnu sun waaqayyoof hin danda'ama waaqayyoo hundumaa danda'a gaaffiin malleen gaafatinaa jabaadhaa waaqayyoon eeggadhaa waaqayyoo hubannaa nuuf haa laatu. Har'a mijatee nuu ta'u nuu mijachuu didee nuu ta'uu didee waaqayyoon gaafanna waaqayyo wajjin komeedhanna yoo ta'e wanti biyya lafaarra dhaabbannaa miti wanti har'a mijatee bor mijachuu dhiisuu danda'a. Wanti har'a walqixxaate bor walqixxaachuu dhiisuu danda'a. Wanti har'a guutuu ta'uu dide bor immoo guutuu ta'uu danda'a. Wanti dhaabbataan biyya lafaa kanarra hin jiru. Yesuus Kiristoos inni hundumaa danda'a jennee fuula isaa dura galgala kana jirru garuu hundumaa danda'a. Ameen. Hallelujah. Ameen. Hallelujah. Ameen. Hundumti keessan mi'al tokko daqiiqaa tokkoof gara dugda duuba keessanii yaada. Wantoota dabarsitanii dhuftan karaa citaa fuula keessan dura ture. Gaaffii hamaa isin dura ture. Har'a garuu attamitti akka dabarsitan kan hin beekne al tokko daqiiqaa tokkoof dudduuba keessan deebi'aa yaadame utuu irraa asii achi deebi'aa jedhame namni ifaan tokko fuudhee asichi deebi'uu danda'u hin jiru. Yesuus Kiristoos danda'ee keessa kan nu dabarse. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Ameen. Ammatu duuba isaatti al tokko deebi'ee namni ifaan tokko fuudhuu hin danda'u. Maaliif gaaffii baay'ee ture bara dabarsine keessatti rakkina baay'ee ture. Wantooti nuyi har'a keessa gallee ittiin jiraachaa jirru hundisaa uffati nuyi uffannu kunillee yoomin wayyaa akkasii uffadha yoomin jireenya akkasii jiraadha waan jedhu waan baay'ee qaba namni ofiisaatii. Garuu har'a keessa wanta kaleessaa waa ture sana Waaqayyo danda'ee Waaqayyo isaaf guute gaafa keessa jiraatu sanatti dhimma qabu nama waan ta'eef isa guuttate manatti ol gashate waa'ee waan fuulduraa duwwaa yaada jireenyi kaleessaa har'aaf dhuga baatu nuun ta'u taanaan jireenyi nama rakkisaadha gaaffii keessa jira rakkina keessa jira. Kanaaf
Waaqayyo kaleessa danda'ee nu fide karaan jirre baasee jireenyaan nu ga'e waan hin jirre fidee nu jiraachise wanta akka namaatti gaaffii dhibboo waan akka abjuu walitti fide jireenya godhe Waaqayyo nu jiraachise namni jireenyaa har'aa keessa taa'ee hojjechuu Waaqayyoo fi guddummaa Waaqayyoo hundumaa gochuu danda'u Waaqayyoo amanuu dadhaba namni. Anan tokko nan shakka. Maalin shakka beektuan? Namni biyya lafaa kanarraa iddoo tokko ka'ee iddoo tokko jiraachuu akka wanta Waaqayyo hin dandeenyetti biyyi lafaa inni keessa jiru kan biraa ta'e inni dhaqee keessa jiraatu immoo akka wanta kan biraa akka wanta Waaqayyo danda'e keessa isa hin jiraachifneetti yeroo namni yaadutu jira. Eessas haa ta'u namni Waaqayyo wajjin jira taanaan eessayyuu jiraachuudhaaf kan isa dandeessisu tokkicha Yesuus Kiristoos duwwaadha. Ameen. Kanaaf akkanan jedhu maanni namni mootummaa Waaqayyootiin Waaqayyoon kadhanna manu inni kan biraan akkuma kan biraatti nama tullee nama bara kanaa tullee wanta Waaqayyo tola godhee kenneefi gatii kaffalee barbaadaa jira malee gatii kaffallee kan nuyi barbaadu nurra jiraatu mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyootti nu gashuu kan danda'u Yesuus Kiristoos qofaadha. Namni fooniif dhiigaan mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Biyya lafaa kanarraa maaliif achi dhaqee biyya lafaa kanarraa iddoo tokko ka'ee iddoo tokko jiraachuudhaaf namni Waaqayyoon akka dadhabaatti lakkaa. Dhuguman jiraadhaa iddoo jiru immoo akka wanta ofii isaatii of jiraachisaa jirutti yeroo namni yaadu. Biyya tokko kaanee biyya tokko jiraachuufis amma nuyi warri biyya kanaasii kaanee iddoo siree keenyaa dhaquufis hirriba nuu kennuuf kan danda'u tokkicha Yesuus Kiristoos duwwaadha. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifama. Ameen. Kanaaf gaa hundumaa danda'u Waaqayyo daangaan qabu. Halkanis hin danda'a, guyyaas hin danda'a. Gaafa mijatus hin danda'a, gaafa mijadhes hin danda'a. Kanaaf isinillee amma yeroo ammaa kana namni jireenya isaa keessa gaaffiin dhabu gatii ta'ee fi gaaffiin jireenya keessan keessa jiru Waaqayyo wajjin kan walitti isin buusaa jiru yoo jiraate laftitti isin Waaqayyo kana dhuguma naa godhaa jettanii shakkitan yoo jiraate eeyyee Waaqayyo dhuguma isinii godha. Nuun godhu isiniin godhu nuun godhu warra isaaf ta'aniif hin godhu taanaan Waaqayyo eeyyuu godha. Waa'ee waan kan biraa mitama. Mana Waaqayyoo keessa utuu hin jiraadhu kun ta'uu didee sun ta'uu didee gaaffiin baay'atee naannoo keenya kana nu kabbabee kan jiru gaaffiidha yoo ta'e gaaffii jireenyaati yoo ta'e gaaffii faayinaansiiti yoo ta'e Yesuus Kiristoos jireenyi keenya isaaf ta'ee jennaan isaaf mijatee jennaan wantoota nutti ulfaate hundumaa isatu nuu danda'an. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo nuyi waa'ee keenyaaf isa gara biraa isa amma shokorkota biyya lafaa kanarraa itti jiraannu duwwaa utuu hin taane waa'ee keenyaaf fannoo iyyuu hin danda'e Waaqayyo. Reebamuu iyyuu hin danda'e Waaqayyo. Waraanamuu iyyuu hin danda'e Waaqayyo. Jecha iyyuu hin danda'e Waaqayyo. Eewuf nuuf eewuf warra isatti kooluu galaniif eewuf warra jireenya barbaadaniif isa iyyuu hin danda'e Yesuus. Itti tufamuu iyyuu hin danda'e Yesuus. Gadi ilaalamuu iyyuu hin danda'e Yesuus. Kanaaf amma immoo galgala kana immoo bara amma jiraannu immoo bara fuula keenya kana dura jiraannu immoo Yesuus Kiristoos wanta nu hin dandeenye nuu danda'e nu jiraachisa. Maqaan isaa eebbifama. Ameen. Isinii galaa jiramti garuu. Isinitti tolaa jira. Sagalee Waaqayyoo namatti tola. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Jaarsa tokkotu jiruudhaan durri biyya keenya. Maaloo jiran haasaa koo kana kan keessan duwwaan dhaggeeffatina kan koo dhaggeeffadhaa jedhani. Jaarsi xinnoo waa butatu isaan waa butatanii jedhanii haasaan isaanii xinnoo tooran qabu. Mee kan koo kanas waan fedhee ta'u dhaggeeffadhaa jedhan. Dubbiin nu dubbannu dubbii isa kan warra machaaniitu hin taane dubbii jireenya of keessaa qabu dubbannami. Dubbiin nu dubbannu dubbii mogolee nama buusutu hin taane dubbii mogolee laafe jabeessu dubbannami. Dubbiin nu dubbannu dubbii jireenya namaa achi dhaabee hambisutu hin taane dubbii jireenya achi dhaabbatee iddoodhaa sochoosu dubbannami. Dubbii miciree qabu nu dubbachiisa Yesuus. Dubbii nama kufee lafaa kaasu nu dubbachiisa Yesuus.
Dubbii jireenya abdii nama kutatee jireenyi isaa harkaan wal'ee jireenya tooratti gashu nu dubbachiisa Yesuus. Baga jiraattan. Baga jiraattan. Warra jirantu waa'ee jireenyaa haasa. Warra jiran keessa dubbii jireenyaa jira. Kanaaf egaa amma guyyaa mattaanu kanallee gaaffii qabdu, rakkina qabdu, dhibboo qabdu. Namni jireenya isaa keessatti guyyaadhaa guyyaatti guyyaan dhuftee dabartu gaaffii fiddee dhufti. Dhibboo fiddee dhufti, rakkina fiddee dhufti. Warri Waaqayyoon kadhatan, warri Waaqayyoon eeggatan immoo isa garas jiru. Warri Waaqayyoon abdatan Waaqayyotti kennatanii ba'aa isaanii hundumaa Waaqayyoo irratti gatanii. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Egaa hundumaa gochuu danda'u Waaqayyoo eenyutu argaa? Eenyu namni hundumaa gochuu danda'u Waaqayyoo argu? Tokko jedheen nama kadhataatu argaa. Hundumaa gochuu danda'u Waaqayyoo namni argu nama kadhataati. Maqaan isaa eebbifamu. Nama kadhataa gaafa jedhanii gaafa kadhatan akka waan akkasumaanii namatti fakkaata. Waan gatii hin qabne namatti fakkaata. Guungummii akkasumaanii namatti fakkaata. Kadhati bu'aa qabaachuun isaa gaafa kam namatti beekama? Gaafa waan kadhatan deebi'anii argan. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waan kadhatan amma namni waanuma hin jirre tokko kadhata mana isaa keessatti. Gaafa marattanii jilgeenfattan fakkeenyaaf amma wanti qabatamaan lafa jiru hin jiru. Hin kadhatu garuu. Waa'ee ijoollee isaan kadhata namni, waa'ee jireenyaan kadhata, waa'ee hojiin kadhata, wanti namni hin kadhanne hin jiru. Isa har'a kadhatu garuu waggaa 10 isa ta'u, waggaa 5 isa ta'u, waggaa 6 isa ta'u. Isa gaaf tokko kadhatetu, isa bar tokko kadhatetu dhufee arga. Gaafa kadhatu sana wanti rakkisaan mana isaa keessa jira. Gaafa kadhatu sana wanti walankaakaan mana isaa keessa jira. Gaafa kadhatu sana qaawwaan mana isaa keessa jira. Qaawwaa isaa kana hundumaa fuudhee Waaqayyoon duratti dhiyaatan. Isa isatti ulfaates, isa isaa mijates, isa isaa mijannes fuudhee Waaqayyoon duratti dhiyaata. Bu'aa kadhannaa kan inni baru yoomi wanta isatti ulfaate gaaf tokko kadhate sana akka salphaatti gaafa argatu. Lafa duwwaa irratti kadhate sana gaafa inni misoomaa ta'u. Lafa ga'uu barbaadee kadhate sana gaafa ga'u. Gaafa sana bu'aa kadhataa bara namni. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Mee iddoo tokko dubbisa Daani'el boqonnaa ja'a. Daani'el boqonnaa ja'a lakkoofsa 10. Yommus Daani'elidha. Caaffatichatti milikkinni akka godhame beekee gara mana isaa keessaas gara kutaa isa mana irraatti isa qaawwii isaa gara Yerusaalemitti garagalee banamee jirutti ol ba'ee akkuma isaa durii guyyaatti si'a 3 gochaa ture Waaqayyoo isaa dura jilbeenfatee in kadhate. Galatas isaaf in gasheedha. Maqaan isaa eebbifamu. Saatiin inni itti Waaqayyoon kadhata jedhame kuni utuu nu ta'ee saatii itti mana keenya cufannee biyyaa bannudha. Saatii itti Daani'el Waaqayyoon kadhatu kun. Saatiin kun saatii itti Waaqayyoon tasgabbaanii kadhatu tun taane saatii itti tasgabbaanii mana ofii keessa taa'an miti. Nama silxaana qabuudha. Nama biyya geggeessuu keessaa gahee qabuudha.
wanti inni ittiin adda ta'e warra yeroo sanaa keessaa wanti inni ittiin adda ta'e maanni biyya geggeessa garuu Waaqayyo wajjin jiraata. Biyya geggeessa dhugaa eega. Biyya geggeessa jireenya barbaada. Biyya geggeessa jireenya bara baraatiif haalduree isaa mijeeffata. Kan kanarraa ka'ee Waaqayyoon kadhata yeroo hundumaa waan namaa godhee utuu hin taane waanuma Waaqayyoon kadhatuufitu dubbiin irratti ka'e. Amma tuunu ta'een jedhan. Anu Waaqayyoon hin kadhadhe anoos hin kadhadhe malee homaan goone attamitti kun irratti ka'e jennee gungumna malee isa amma na dura jiru kana na dura akkas naa godhi naa salphisi kana naa qajeelchi jennee Waaqayyoon kadhachuu dandeenya ta'ee hin beeku. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Hin beekamu waan ta'e fedheen. Kanaaf egaa iddoo wanti hundumtuu dhufe morma isa qabetti. Iddoo wanti hundumtuu mijatetti. Iddoo geggeessaan biyyaa inni waan barbaade gochuu dandeetti. Akka inni baduuf akka inni miidhamuuf caafame. Carraan jiraachuu isaa fuula duratti gaaffii keessa akka galu wanti godhu erga murtaa'ee booddee erga dhaga'ee booddeetu jedha. Dhaqee Waaqayyoon kadhachuu isaa akkuma isaa durii akkuma amaleeffannaa isaa durii akkuma gochaa isaa durii Waaqayyoon kadhachuu dhaqee. Waaqayyo maal akka godhu waan beekuuf Waaqayyo isa itti dhufe kana akka inni danda'u waan beekuuf. Ba'aa ulfaataa dhufe kana dura isaatiin maksuu akka inni danda'u waan beekuuf. Waanjoo ulfaataatti dhufe kana cabsuu akka danda'u waan beekuuf gara eenyuu isaa dhaqee gara abbaa isaatii dhaqee abbaa isaa isa ba'aa namarratti hin dhiifne abbaa isaa isa wanta hamaa namarratti hin dhiifne isatti himachuu dhaqe isa himata namaa fuudhee jalan keenya Yesuus Kiristoositti himachuu dhaqe. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Gaaffii keessan Yesuusitti himachaa jirtus rakkina keessa waan morma isin ga'e Yesuusitti himachaa jirtus waan isin rakkise Yesuus Kiristoositti himadhaa. Yesuus Kiristoos galgala kana furmaata fidee dhufa. Inni nuyi kadhannu nuyi itti kooluu galle abbaan keenya abbaa furmaataati. Abbaan keenya abbaa hiikaati. Abbaan keenya abbaa waan hundumaa danda'udha. Abbaan keenya abbaa waan jal'aan irratti hin dhiibneedha gatii ta'eef. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Ameen. Waaqayyoon kadhate akkuma isaa durii akkuma amala isaa durii Waaqayyoon isa guyyaatti 3 kadhata ture sanatu akkuma isaa durii gaafa wanti kun hundumtuu ta'u gara Waaqayyoo isaa dhaqeedha. Waaqayyo inni itti mata isaa himachuu dhaqe sun isa dhaqe. Ameen. Al tokko namni gaafa isin itti himattan isatti jette sana namatti al tokko gaafa waa himattan lafatti isin himattan lafa isin itti abdattan isin hin ga'u. Itti himattanii mata keessan fuudhee lafa kaa'eetu wayyoo dhiifama maaluu isatti jette sana nan irraanfadheedha. Waaqayyo garuu akka itti himatan itti nama dhaga'a. Ameen. Akka isin itti gaafattanitti isin deebisa. Akka isin itti barbaaddattanitti isin argama. Ameen. Amalli Waaqayyoo akkasi. Kanaaf dhaqee itti himatee Waaqayyo inni dubbii galagalchuu beeku. Inni himata namaa dhaggeeffate deebisuu beeku. Inni rakkina namaa ilaalee dhiisuu hin beekne Yesuus Kiristoos gaafa murtii dhumaarra gaafa ga'an faajjii mo'icha isaatii ol kaasuudhaan mul'ateef inni hundumaa danda'u inni himatame galagalchuu danda'u Yesuus Kiristoos lafa dhumaatti lafa badiisi morma keetti lafa du'ii dhufetti mul'ate. Hamma dhumaatti nama eegeef Waaqayyo hundumaa danda'u isaatiin mul'ata. Hamma dhumaatti nama dhaabbateef Waaqayyo hundumaa danda'u isaatiin mul'ata. Hamma dhumaatti akka dhaabbannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Namni hamma dhumaatti dhaabbate hojjechuu Waaqayyo arga, hirree Waaqayyo arga, danda'u Waaqayyo arga. Maqaa Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Ameen. Kanaaf illee gaafa dhaqanii boolla keessa buusanii inni islaamanaa siree gaarii irra ciisee hirriba gaarii rafu hirriba malee mulee namichi bineensaa wajjin achi keessa bu'e hirriba gaarii rafee Waaqayyo akkasi uumama galagalcha Waaqayyo. Isa nama nyaachuu barbaadu miiltoo namaa godha Waaqayyo. Hundumaa danda'u isaati kun. Erga gaafa saniitis isaan durattis isaa asittis nama leencaa wajjin bulee dhageenyeen beelun. Waaqayyo garuu dinqiidha. Ameen. Hundumaa danda'a waan takka miiltoo namaa ta'een beenne miiltoo namaa godha. Dhugaadha. Lafa takkaa boqonnaan hin jiraatama jedhee yaadamnetu iddoo boqonnaa namaa godha Yesuus. Haleluuyaa. Mootiin hirriba dhabee dhufee ganama yaa Daani'eel jedhe waaqni inni ati ganaa itti fuftee waaqessitu sun si oolcheeraare beekama akka inni itti fufee waaqessu ofumaa mana naga akka inni hin duune beekama akka leenci hin nyaanne beekama Waaqayyo inni waaqessu hundumaa akka danda'u beekama seera waan ta'eef malee.
Utuunu ta'e teessoon keessi jalaa jigu baay'ina. Adillee kan na goote Waaqayyo garuu na bulchee leencaa wajjin na bulche Waaqayyo na waaqeffadhu. Adillee kan na goote idimeen kee gabaabbatu jedha ammatu nama si'anaa ta'e. Ati bara baraan moyi. Waaqni koo inni itti fufee waaqessu anaan na oolche. Namni gaafa haalli bijatus waaqa isaa jajata waan gaarii hojjeta leenca bira taa'ee dubbii gaarii nama fayyisu asii olaasa du'a keessa taa'ee waan dhalootaaf galaa ta'u asii olaasa Waaqayyo hundumaa danda'u isaatiin gaafa nama wajjin ta'u wanti nuyi dubbannu nama kufe lafaa kaasa nama deemsisaa dhaabbate adeemsatti fufsiisa maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Dhuguma baay'ee natti toleen isinitti jee haasaa jira. Yesus guddaadha. Ameen. Baay'ee naa ta'e baay'ee naa mijate dhugaan isiniin jedha Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Hin jettuu uummatus hin ta'e. Leenca bira teessee dhuguma yaa mootii bara baraan jiraadhu hin jettuun nama leencatti gadi isin darbate. Hin jedhamu takkaayyuu yaadamu gaa. Yooma Waaqayyo nama jabe humna isaa namaa kennee yoo Waaqayyo ayyaana isaa namaa baay'isee danda'ama. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Mana keenya keessatti hundumaa gochuu danda'u Waaqayyo akka arginuuf iyyuu ayyaanuma isaan nu barbaachisa boriyyuu ibtaaniyyuu. Bara namni jireenya namaatti hiika kennu keessa jirran. Bara namni yeroo madiraka irraa tajaajilu saba keessa taa'ee jireenya namaatti asiichi hiika kennu keessa jirran. Bara namni Waaqayyoon dhaggeeffachuu irra foonsaa dhaggeeffatu keessa jirran. Hundumaa danda'u isaatiin Waaqayyo nu bira dhaabbatee yaadota shishibi galma nama hanqisan kana nu bira hambisu Waaqayyo humna isaa nuuf laatu. Ameen. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Lammaffaa immoo maaliin jedhee nama qajeelaatu argaa. Maaloo hundumaa gochuu danda'u Waaqayyo. Nama qajeelaatu arga. Seera uumamaa 45 lakkoofsa 5 ammas lubbuu oolchuudhaan isin dura asitti kan na erge Waaqayyo waan ta'eef isin isa na gurgurtaniif yaadaan hin dhiphatinaa ofittis hin aarinaa jedha. Jecha kana kan jedhe Yoseefi. Gaafa obbolaan isaa midhaan bituu dhaqanii biyya sanatti Yoosef ta'uusaa gaafa baran akka isaan naan baree namni qajeelaan dubbii gara gaariitti hiika gatii ta'eef hammeenya isaanii kaleessaa yaadachuu dhiisee Waaqayyo wanta namni dandeenye keessatti isa danda'ee gatii fidee gaafa boollatti gad darbatames Waaqayyo isaanuma keessaa yaada isaanii adda adda baasee achi keessaa isa baasee. Achi gaafa ba'u immoo akka gurguramee immoo biyya sana dhufuufis immoo isaanumaan karaa Waaqayyo dhaqee ittiin waa isaaf hojjetu karaa Waaqayyo ittiin karaa isaa mul'atu isaanumti yaada qopheessanii biyya sanatti akka inni gurguramu gaafa isaan godhanii biyya sanatti immoo gaafa gurguramu achi immoo dhufee seexanni immoo silaa nama hin ciisu nama Waaqaaf hin ciisu nama Waaqayyoof jiraatuuf hin ciisu gatii ta'eef duuka dhufee ammas jireenyi isaa akka xuraa'uuf gaafa seexanni isarratti waan tokko qopheessu ammas hin didee mana hidhaattis darbatamee achiis bahee Waaqayyo karaa irra deemsee dhufee gaafa Waaqayyo karaa isaa dhufee waa hojjetee biyya sanaaf waa ta'ee biyya sanatti wanti hin jirre ta'ee Waaqayyo inni hundumaa danda'u inni kaleessa gargaaree fide isa danda'ee wanta haaraa gaafa Waaqayyo godhu faallaa wanta achi hin jirre biyya sanatti gaafa hojjetu obboloonni isaa midhaan bituu gaafa dhufan gaafa lammata deebi'an erga isa baranii booddee gaafa isaan naan namni hundumaa gochuu danda'u Waaqayyo arge kuni akkas jedheen isin isa gurgurtaniif hin nayinaa isaaf hin sodaatinaa Waaqayyo lubbuu oolchuudhaafitu isin duraas na fide isintu gurguree na erge hin jenneen utuu nu ta'e dachaatanii dhuftanii gaafa sana dachaatanii boolla na buuftanii achi keessaa immoo na baaftanii na gurgurtanii har'a immoo midhaan nyaataa bitachuu dhuftanii jennee qabnee hidhaatti nanna turre baala silxaanii dhagati ta'eef namichi gochuu danda'a. Baala silxaanii isa gararraa gatii beekuuf nama waan hundumaa danda'e isa fide waan beekuuf nama kareessa karaa isaa irratti isa danda'ee dhufe waan beekuuf karaan sun karaa Waaqayyo irra hojii hojjete akka ta'e nama beeku waan ta'eef
isin yaaddayinaa isa na gurgurtanii bire. Na gurguruuruma keessan keessa yaada Waaqayyo jira jechuusaati. Isin ofiin nan gurgurre karaa Waaqayyo mul'atutu karaa kana jechuusaa natti fakkaata. Isaaf yaaddayinaa isinii Waaqayyotu lubbuu oolchuudhaaf isin dura as na fidee. Namni kun nama qajeelaa. Nama lafa yaadamne irraa ka'ee lafa yaadamne ka'ee. Nama iddoo godaatii ka'ee Waaqayyo karaa irra deemamee waan sanarra ga'uu namni hin dandeenye irra isa fidee achiin isa ga'e. Kanaaf Waaqayyo isa danda'e achiin isa ga'e kana isa gargaare kana isa waan hundumaa danda'e isa waan hundumaa baate isa mana hidhaatti isa baate isa boolla keessaa isa baase isa gaafa gurguramee karaarra deemu isa gargaare sana isa danda'e sana isa yaadeeti isin isa na gurgurtaniif hin yaaddayinaa. Kanaaf arras yoo ta'e hanganan isiniin jedhu hundumaa gochuu danda'u Waaqayyoodhaafi nuyi nama kadhataa ta'uutu nurra jiraata. Nama kadhataa haalli hin sochoosu. Nama kadhataa rakkinni hin sochoosu. Nama kadhataa miirri hin sochoosu. Mijachuu dhiisuun isa hin sochoosu. Waaqayyo hubannaa nuuf kenna. Lammata immoo nama qajeelaa ta'a. Nama qajeelaa ta'uuni fakkeenyummaa Waaqayyoo siluma bakka nu bu'e fakkeenya gaarii nuuf hojjete utuu miidhamuu dhiisee, utuu reebamuu dhiisee, utuu itti baduu dhiisee sun nuufi. Nus akka san akka taanuufi. Namni tokko waama qajeelaa yoo taasiftanii akka jechuu keetiiree akka jechuu keetiiree sana Waaqayyoo nurraa fageessu. Hubannaa nuuf alaatu gooftaan. Nama kadhataa taanu, nama qajeelaa taanu, nama obsa Waaqayyo nu haa taasisu. Hundumaa gochuu danda'u isaatiin immoo Waaqayyo nu wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waan isinitti ulfaate hundumaa danda'u isaatiin isinirraa kaasu. Ulfaadhaa eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisuun jedhaa asuma irratti ergaa kootu mura.